Jaalalli dhugaan yeroo ammaa kana heddumminaan aardii kana irratti kan hin argamnedha. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti namoota jaalalaa fi imimmaan isaanii lolaasaa oolan ni agarra. Darbee ammoo namoota maraatanii akkanuma lubbuu isaaniitti irratti tarkaanfii fudhatan karaa garaagaraa argaa dhagaa oolla. Kana hundaaf itti gaafatamummaan dhabamuu jaalala dhugaati. Jaalalli dhugaan namoota hunda keessatti uumama. Garuu haala garaagaraatiin namoota keessaa bada. Haal takka bannaan carraan deebuu isaa dhiphaadha. Yoo deebi'ellee akka kan jalqabaa sana ta'a jechuun waan hin yaadamnedha. Namoonni hedduun jaalalli dhugaa hin jiru jedhanii amanu. Gariin ammoo jaalala dhugaa yookaan jaalala sobaa jedhanii osoo adda hin baasin walii lammaduu fi walii yaaduu malee wanti jaalala jedhamu hin jiru jedhanii yaadu. Kuni hanga ta'e nama amansiisa. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti jaalataa dhugaatu hin jirre malee jaalalli dhugaan jira jedhee yaada. Sondee mukobee naadumte faanarraa ina abdachiisee yoomuma wal garraa bakansi jaaladhe ani ittiin bonaa yoonte tahe bakan. Jaalalli dhugaan yeroo hedduu ganama uumama. Akkana yeroon jedhu namni tokko gaafa jaalalaan qabamu gosi inni jaalalaan qabame sun jaalala dhugaa ta'uu ni mala. Sababni isaas namni sun jaalalaan faaraa waan ta'eef akkanuma muuxannoo jaalalaa hedduu hin qabu waan ta'eef ergaa jaalalaa kanaan qabame carraa jaalala isaa ibsachuu dhabuu yookaan carraa ibsachuu argachuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa akka tasaa ta'ee jaalala isaa ibsachuu yoo dhabe namni kun daraan miidhamuu danda'a. Sababni isaas namni kun yeroo jalqabaaf waan jaalateef jaalalli isa keessa jiru jaalala dhugaadha. Carraa jaalala isaa ibsachuu dhabuun isaa hedduu onnee isaa dhiigsuu danda'a. Jaalalli hin jiru jedhees of amansiisuu danda'a. Namni kun yeroo kanatti abdii kuta. Yeroo tokko namoonni fageenya irraa jaalatanii carraa itti jaalala isaanii ibsatanii miti carraa itti bilbila isaaniitu argatan hin qabanii jechuudha. Kuni namoota akkanaatitu jaalalli hin jiru jedhee of amansiisa. Namni kun yeroo itti aanu nama biraa yoo jaalate yookaan jaalatame jaalalli isa keessatti uumame akka kan isa jalqabaa sana hin ta'u. Nama yeroo jalqabaa jaalate san hin dagatu. Yeroo kana immoo namni isa jaalate yookaan isaan jaalatame jaalala dhugaa nama kanaaf qabaatee dabareen isaa hin miidhamaa jechuudha. Kuni kan mul'atu parsentii xiqqaadha. Sondee mukobee naadumte faanarraa ina abdachiisee yoomuma wal garraa bakansi jaaladhe ani ittiin bonaa yoonte tahe bakan. Lammaffaa namni sun jaalala dhugaa nama tokko eega jaalatee booda carraa jaalala isaa ibsachuu argatee nama jaalatu sanatti himee deebii eegee yoo dhabe fakkeenyaaf namni inni jaalate sun nama jaaladhuun qaba yookaan ammaaf jaalallee na barbaachisu yookaan ati naaf hin maltu nama akka keetii barbaaddadhu jechi kun yeroo ammaa heddumminaan garuu hin mul'atu. Namni akkana jedhamuun baay'ee miidhama. Yaanni nuufiidhaaf qabu gadi bu'aa hamleen isaatillee ni cabaa. Kanaaf jaalalli dhugaa hin jiru jedhee amanaa jechuudha. Sondee mukobee naadumte faanarraa ina abdachiisee yoomuma wal garraa bakansi jaaladhe ani ittiin bonaa yoonte tahe bakan. Sadaffaa gosti kun daraan deddeebi'ee kan mul'atudha. Namni jaalala dhugaa jaalatee sun jaalala isaa nama jaalateef yeroo himu namni jaalatame kun callisee tole yoo jedhe yookaan ammoo osuma miira ofii isaa hin dhaggeeffate namni na jaalate kun miidhamuu hin qabu jedhee osoo onneen isaa hin jaalateen tole yoo jedhe jarreen kun lamaan jaalala dhugaa waliif qabu jechuun ni ulfaata. Garuu turtiin waliin turan keessatti namichi inni jaalatame sun callisee tole jedhe suni suuta jaalala nama sanaa keessa seenuu ni danda'a. Kuni ammoo yaada namoota walii lammaduu fi walii yaaduu malee jaalalli dhugaan hin jiru jedhasan sadarkaa dhugoomsuu irra gaaya jechuudha.
ta'us kun carraan isaan waliin qaban yookaan waliin jiraatan carraa dheeraa waliin bal'aa waliin jiraachuu danda'u. Garuu faallaa kanaan namni jaalatame sun yoo nama jaalate sana jaalala isaa keessa seenne namichuma jalqaba jaalate santu miidhama malee jaalalli isaanii faayidaa hin qabu jechuudha. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota meettaa tubee yoo isinitti tole laayikii fi sheer gochuun hiriyoota keessan biraan nuukaa hanga qophii biraan walitti deebinutti turtii gaarii. Sondee mukobee naadumte faanarraa ina abdachiisee yoomuma wal garraa bakkansi jaaladhe